utuu waan balleessini akka nama yakkamaa namaaf dhuftee namaaf duute oolchuudhaaf lubbuun. Tole maqaan keessan eenyu eessarraa dhuftanii gocha waaqayyo isinii godhe dhugaa ba'a? Maqaan koo Raayil Addaamuun jedhama. Kanan jiraadhu asuma waldaama kana waaqeffadhasi torbeerraa abbaa manaa koo jala haadha isaaf abbaa isaa dhukkuba ture hospitaala turan saayita sanatti jechuudha. Suuraa isaanii fidee dhufeen raajiin warri isin dhukkubas ba'a jennaan suuraa isaanii fideen as ba'e achi booddee raajiin irratti nuuf kadhatanii hin fayyu jedhanii anis isuma garaa kottamanii suuraa isaanii sanarratti naa kadhatamee waan ta'eef fudhadheen galee kasaa galgala dawwalee gaafan gaafadhu yeroon hospitaala ciisaa turan sana baay'eetti dhukkubee bakka sadarkaa du'aarra iyyuu gaaneeru lamman isaanii giluukoosii qaxxalamee ture jechuudha. Achi an kadhachiisee fi galee galgala gaafan gaafadhu isaan akka kaleessaa miti fooyyee qabu nuun jedhanii kasaa qidaamee dawwallee ammas hoggaa gaafannu nagaadha bakka fayyan isaanoo gara manaatti deebi'anii jedhan kasaa asitti kadhachiisee raajiin nuuf kadhatanii. Abbaan abbaa manaa keetii waan haati isaanii kun ammamiif yookaan yeroo ammamiif rakkatan dhibee kanaatiin? Guyyaa roobirraa ka'anii dhukkubeen beeku guyyaa roobirraa ka'anii hospitaala galan lamman isaaniiyyuu dhukkubee jechuudha waluma afaan isaa. Ani roobii hospitaala galanii jimaatan ofii asitti kadhachiisee fi jechuudha lamman isaaniif suura irratti isa booddee lamman isaaniiyyuu fayyanii amma nagaa isaaniiti waaqayyoon naa galateeffadhaa jechuudha. Meerka keessa walitti buusaati galateeffadhaa fi erga gaafa kadhatameetii fi nagaa isaaniiti jechuudha. Amma nagaa isaaniiti rakkoon tokko hin jiru hojii isaanii hojjetataa jiru. Waaqayyoon galateeffadha. Dhuunfa koo kaleessaa yemmuun yaadadhu. Utu harka keentaane silaan bayyaanadhu daftee naga qabdee gaafaalli na lubbee marmarsa kongoone jooraa